Egaa akkam jirtan kabajamtoota sabboontota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Rabbii nageenyi Waaqaa kan Oromummaadhaa isin haa dhaqqabuun ja'a. Warri amma jirtanii fi kan booda dhuftanis akkuma waadaa isinii galee sa'aa muraasa booda mata duree safuu Oromummaadhaa jedhuu fi akkasuma immoo mul'ata Oromiyaadhaa kan jedhu yaada mataa kootii yookiin mataa kiyyaa akka nama Oromoo tokkootti yaadan qabu arrallee akkuma amma duraatti isinii wajji qooddachuudhaaf karaa kanaan dhufe. Namoonni dhaamsa kana argattan, namoonni dhaamsa kana dhaggeeffattan, namoonni dhaamsa kana daawwattan bakka jirtanitti hiriyoota keessaniin akka wajji qooddattaniin ja'a maatii keessan neetwoorkii qabdan hunda keessatti akka waliif hirtan waliin geessan waan gaarii yoo ta'e akka dhaqqabsiiftan abdiin qaba jechaadha. Gara qabxii haasawa kiyyattiin deebi'a. Akkuma amma dura waliif dhaamaadhaa turre safuun Oromoo fi Oromummaadhaa maalii kan jiru Oromoon maalii Oromiyaan maaliidha kan jedhu ilaaluun akkaan barbaachisa. Ta duraa namni tokko waan tokko godhuudhaan dura safuu qabaachuun safuu eeggachuun barbaachisaa akka ta'e hundi keenyaafuu ifaadha. Waan haala munatti hin fakkaatu. Waan tokko deeggaruudhaa fi balaaleffachuudhaafis waan deeggartus beekuudha qabdaa, waan balaaleffattus sababa balaaleffattuuf beekuu danda'uudha qabdaa. Akkaataan itti balaaleffattus kan safuu Oromoo fi Oromummaadhaa eeggate ta'uu qabaa kan jiru pirinsipila akkasiitiin amana waan ta'eef ammallee yaada akka nam tokkeetti yookiin akka nama tokkootti yaadan itti amanu isinii wajji qooddachuudhaaf fooddaa xiqqoo qabnu tanaan tan namni hayyama nuuf hin kennine ufumaa hayyama keenyaan irratti haasa'uu dandeenyuun isiniif gumaachuun barbaade. Kunis maali waan amma mooraa Oromoo keessaa fi akkasuma immoo Habashootaa fi Oromoo jidduutti deddeemaa jiru propaagandaa olola cubbuudhaa kan deemaa jiru kana keessatti Oromoon gara maleedhatti akka waliin hubanne akka gara maleedhatti waliin arrabsine safuu akka hin cabsine akka nama Oromoo tokkotti isiniif dhaamuun barbaade. Kunis maali waa'ee dhiheenya kana jaarmeeni Oromoo yookiin immoo dhaabni Oromoodhaa tokko warra Habashaadhaatiin wajji waliigaltee uume irratti anis akka nama tokkootti akka nama Oromoo tokkootti adeemsi isaan deemanii fi wanni isaan godhan sun akka sirriin taane jala muree yookiin jala sararee nama waan kana dura dhaabbatu keessaa tokko. Sababni waan kana godhuufillee ni qaba. Yeroon kana jedhu Oromoota waan san keessa jiran adeemsa san keessatti hirmaatan jaarmee sanitti hirmaatanii mooraa warra Habashaadhaatiin wajji waliigaltee qabanii wajji shira yookiin immoo cubbuu takkallee irratti dalaguudhaaf yookiin abaaruudhaaf akka hin taane akkanaa hubattaniin barbaada. As keessatti lootu galteen ergamtuun diinaa kan jibba namaa qaban karaa adda addaatiin ergaa isaanii dabarfachuu ni danda'an. Sun anaa miti namoota na fakkaatanillee akka hin taane ifaan ifatti walitti himuun waliif ibsuun barbaachisaadhaan jira. Keessattuu waan safuu Oromummaadhaa cabsuu irratti nama tokko akka namaatti kabajuudha qabna. Namni akka namaatti kabajamuudha qaba. Safuun Oromummaadhaa qaceellotti eeggatamuudha qaba. Nama abaaru, nama xiqqeessu, nama jibbu gar maleedhatti nama laaluun barbaachisaa ta'ee natti waan hin mul'anneef waan san namoota akkasii sanii wajji hin qooddadhuun jira akka nam tokkootti. Arrabsoo yookiin nama arrabsu, nama xiqqeessu, ati gurraacha gabaabaadha, ati fokkataadha bareedaadha, ati Oromoodhaa miti, ati akkasiiti jecha ansan yaada san namoota akkasii saniin wajjin qooddadhu. Tarii namoonni kumaatamin lakkaawaman kan akkasitti hin yaadne hedduun jiraachuu danda'an, kan nama arrabsanis jiraachuu danda'an. Arrabsoon aadaa Oromoo keessatti ceeraa fokku. Ceeraa fokku nama arrabsuun garmaleedhaan yoo namni tokko quufa namatti hin qabaanne yookiin immoo adeemsa san irratti yoo miidhaa wahii jiraate miidhaa san immoo namatti himachuu qaba, gaaddisatti himachuu qaba, jaarsatti himachuu qaba yoo gara hanquu qabaate jechuudha. Saniin alatti arrabsoon jiraachuu qabu yoo duula ta'e malee. Yoo duula yookiin immoo bobbaa waraanaa keessa jiraate diinaan falmii wal qabe malee Oromoon Oromoo tokko calliseetuma akkanumatti safuu cabsee wal arrabsuuf wal xiqqeessuun barbaachisaa ta'ee natti hin mul'atu. Pirinsipila akkasiillee Oromoon waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf dhaamsi an qabu sooshaal miidiyaa irratti namoonni akaakuu adda addaa qabaachuu danda'an namoota bifa adda addaa qaban
amaloonni namaatis adda adda waan ta'eef namoonni waan akkasii gootan yoo Oromoo taatan nama arrabsuun jiraachuu akka hin qabne safuu Oromoodhaa akka itti eeggattan akka obboleessa Oromoo tokkotti isiniif dhaamuun barbaada. Namoonni Oromoo taatan keessattuu namoonni safuu Oromoo fi Oromummaadhaa eeggattan namoonni amantaa yookiin amantii qabdan amantii Islaamaatis qabaatte Kiristaanas qabaatte amantii mafedheeyyuu qabaadhu. Amantiin hundinuu naamusa akka qabaattu si taasifti. Anis akka qabaadhu na taasisa jechuudha. Namni Rabbi qabu, namni Rabbi sodaatu, namni Waaqa isaa sodaatu, bira dabree immoo namni aadaa eeggatu, namni safuu eeggatu nama tokko gar maleedhaan cubbuu irra kaa'uudhaaf cubbuun nama abaaruun jiraachuu hin qabu kan jedhu. Kana hoggaan jedhu yaada siif hin taane, yaada Oromoodhaaf hin taane, yaada kaayyoo keetiif hin taane, adeemsa cubbuudhaa, adeemsa fokkataa duran dhaabbatin hin mormin jechoo kiyyaa miti. Kana ifaan ifatti walitti himuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf adeemsi jaarmeen yookiin immoo dhaabni ODF godhe sun kan habashootaa wajji waliigaltee uume sun sirrii akka hin taane anuyyuu isin ibsaa jira. Fakkeenya isiniin jechaa jira. Maaliif yoo jettan waltajjii isaan irra taa'an irratti Oromoo xiqqeessuu, aadaan Oromoodhaa dhabamuu, ceeraa fokkuun achi keessatti uumamuu, Oromummaa keenya nurraa mulquu, qorqalbii keenya irratti duuluu, amanamummaa qabaachuu dhabuu, namoonni kun Oromoo irratti amantaa qabaachuu dhabuu, kanaaf kan kana fakkaatan hedduu tarreessuun ni danda'ama jechuudha. Kun ifa gala. Hayyoonni isaanii, profeesaroonni isaanii, warroonni qormaata gurguddaa godhan kan isaanii, warroonni eliitiin isaanii, hedduun isaanii Oromoo akkamiin laalanii kan jedhu sodaadhaaf jechaa akka hin jirre akkanaa hubattaniin barbaadu. Akkamitti akka laalan namni dura of kabajee, of sirreessee, of qaceelchee, tokko tahee, humna kanaa wajji qaama barbaachisee wajji waliigaltee uumuu osoo jiru kophama qofa single entity qofaa wal qabachuudhaan gama birootti akkana jechuun mirga isaaniiti. Garuu adeemsa irratti Oromoodhaaf qabsoo Oromoodhaatiif waan hin taaneef kana Oromoon beekuu danda'uudha qabaa. Haga mooraan Oromoodhaa qulqullooytee calaltee tokko taatee humna kanaa wajji humna kabajaa ofitti gootu taatee qaama addaatiin wajji waliigaltee uumtutti sadarkaa sanitti premature taha. Wanni kunilleen adeemsa fagoon deemu je'eetiin itti amana jechuudha. Kana jechuun arrabaa miti, wal xiqqeessuudhaa miti, wal jibbuudhaallee miti. Mirga isaaniiti. Namoonni waan kana godhan mirga isaaniiti. Mirga isaanii waan barbaadanii godhan jechuun immoo kaayyoo keenyattii fi kaayyoo Oromootti bu'uu qaban jechuu miti. Namoonni waan akkanaa kanneen godhan kaleessallee rakkina akkanaatu ture. Dirqama akkanaa fudhattanii responsibility akkanaatiin jilbii Oromoodhaa gubateeti jira. Jilbi kaleessa gubate ammalleen yoo itti deebi'ee gubate naafa tahaa sosso'uun dandeessu booda. Waggaa 25 boodallee the same mistake uumamuun barbaachisaa akka hin taane itti qophooynee waliigallee humna keenya jabeeffannee waan dabarteerraa barannee qaceellotti wal hubannee wal amannee tarkaanfii takkaan waliin tarkaanfachuun barbaachisaadha kan jedhu nama itti amanu keessaa anillee nama tokko jechuudha. Kun qaceellotti jala murree jala sararree walitti himuu danda'uudha qabnaadha. Kun immoo isaan miidhuun qabu. Namoota waan kana deeggaran miidhuun qabu. Akka arrabaatti illee ilaaluun qaban, akka ololaatti illee ilaaluun qaban. Akkuma isaan habashaa wajji waliigaltee uumnee furmaata Oromoodhaaf ni barbaanna jedhanii yaadan sanitti namoonni biroo immoo miileena hedduutti kan lakkaa'aman adeemsi sun kaleessas dogoggorameeti jira. Har'allee dogoggoraadhaa jirtan. Dogoggorri har'aa kun immoo waggaa 25 har'aallee ilmaan keenyallee dubbachuudhaaf akka ta'anitti kanaaf nun afeerinaa jechaadhaa jirra. Dogoggorri waggaa 25 har'aa baratame sun har'allee itti deebi'aadhaa jira. Borullee ilmaan keenya waggaa 25 booda osoo akkas ta'uu baanne, osoo akkasitti wal qabne, osoo akkasitti tokko taane, osoo akkasitti humna taane, osoo akkasitti yeroo san wal gorsinee jiraanne, osoo akkasitti yeroo san qaceellotti walii eerree jiraanne, meeluunii fi dogoggorri amma dhalate kun silaa dhalachuu baate jennee gaabbuudha hin qabnu waan jedhuufi yaadni kun yaada Oromoodhaaf hin taane, qabsoo Oromoodhaaf hin taane, yaada dogoggoraa, adeemsa dogoggoraadhaa kan jedhuuf wanni kanaafi jechuudha. Kana qaceellotti walii hubachuun akkaan gaariidhaan jira. Asirratti wanni beekamuu qabu
lakkiboo waliigaltee tanaa warra wayyaanee waan sodaatuu fi qaamota wayyaanee deeggarantu waan kana jedhaa jira. Yes, warri akkas jedhanillee jiraachuu danda'an, warri waan san godhanillee jiraachuu danda'an, kan ammoo argachuu hin danda'an warri wayyaaneedhaa jedhanii jedhuu baatanii, ergamtoonni isaanii waan kana jedhaniif jedhuu baatanii, ummanni suduudaan kallattiidhaan lubbuu isaa kennaadhaa jira. Obboleewwan keenya eenyullee ka haaluu hin dandeenye, obboleewwan keenya maatii keenyaatu rasaasa dura qawwee dura dhaabbateeti lubbuu ishii kennaa jira jechuudha. Kun wanni isaan boodatti deebisullee waan jiru natti hin fakkaatu. Nuti warra biyya alaa jirru immoo sagalee isaanii ta'uudhaaf waan qabsoo isaanii laamsheessaa, waan qabsoo isaanii fokkisaa, waan qabsoo isaanii abduu buudhaaf deemu kan ammoo eeruun dirqama keenya jeetii yaada. Maaliif jette jedha? Oromiyaa keessatti yeroo qeerroon yookiin immoo maatiin qeerroodhaa daldalaan, qotatee bulaan, barataan, hojjataan, ogeeyyonni adda addaa Oromiyaa keessatti falmii godhuudhaan lubbuu isaanii qaaliisan kitimaa godhaa jiran san keessatti eenyutu isaan moggaa bahee, eenyutu isaaniif cinoo qabatee, eenyutu isaan gargaaree kan jedhu xiinxaluun barbaachisaadha. namoonni amma የስልጣንን ኮርቻ ለመፈናጠጥ እንዘጋጅ የሚሉት ሰዎች ንደገሰኒሚ ኮራ አንጎዳ ወሮን ያበቾዳፊ ለለበኒ አዛነኒ ወልያመን ኩን ኤኙቱ ኢሳን ገርጋሬ ጅራ ከንጀዱ ላሉን በርባቺሳ ከናቱ ኑዱብሳ ከናቱ አከ ጀለ ሙሬ ዱበኑፊ ኢሳኒፍ ሰገሌ ታኑ ኑታሲሰ ጀቾዳ ከነ ሁበቹን አካን በርባቺሳ qaamonni arra aangoo yaabbachuudhaaf karaa adda addaatiin azaana godhanii waliyaaman kun eenyuutu dargaggoo qeerroo biyya keessatti lubbuu isaanii gumaachaadhaa jiran san eenyutu cinoo isaanii bahee eenyutu isaan gargaare wareegama isaan gumaachan sanitti isaan hoogganan qabanii hooggansan qabanii caasaan qabanii hubadhaa tanalleen hooggansi hin jiru ummatumaatu akkanumatti ufumarraa deemee fincilaadhaa jira. Kanaafuu nuti waan kana caaseessinee hooggana itti ta'uudha qabnaa kan jedhu afaan isaanii irraa dhageenya jechuudha. Waltajjiilee isaan irratti dubbatan irraa dhageenya jechuudha. Kun si dhukkubsa. Kun si dhaga'ama. Osoo obboleewwan kiyya wareegamanu, osoo maatiin kiyya wareegamu, osoo obboleewwan kee wareegamanu, qabsoon tun hooggansan qabdu nutiitu hooggana itti taheefi waalteessuudha qaba jedhee yeroo habashaa fi maaliin kunniin itti geerarutti Oromoon mooraan Oromoodhaa tan ala jirtu tun osoo waaltoytee waan tokkorra hin geenye fiiganii isaan kanaan wajji wareegama dargaggeessi Oromiyaadhaa gumaache kanatti abbaa itti taana jechoon si dhukkubsa. Wareegama isaan gumaataa jiran jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa hooggansa qabdi. Dargaggeessi qeerroon biyyaa ummanni biyyaa waan falmataa jiru ni beeka. Waan falmachaa jiruuf ni beeka. Eenyuun akka falmachaadhaa jiru ni beeka. Waan dhabees ni beeka. Waan argachuudhaaf taa'ullee waan barbaadu sanillee ni beeka. Namoonni ala kanaa Oromummaa keetuu recognition akkasii hin kennine. Oromummaa mateetu ante Oromoo የሚባል ነገርም አናቅም osoo siin jedhanu kanaanaa miti kan jechaadhaa jiru qabsaa'ota isaaniiti ፖለቲሻኖት isaaniiti hubadhaa ኢሊቲ isaaniiti እነዚህ ጋሎች እኮ አገርም የላቸውም ምንም መብት የላቸውም osoo siin jedhanu waltajjii isaanii irratti osoo nuti irratti waliin galle waan san godhuun wareegama obboleewwan kiyyaa wareegama obboleewwan keetii wareegama maatii keetii wareegama maatii kiyyaatti fiiganiituma aangoo yaabbachuu yoo tahe kana gaa akkasitti Oromoo walitti dhiisuudhaaf hin deemtuudhaan kana yeroon jedhu qaama kamii wajjiinuu waliigaltee uumnee humnan taanu jechoo miti nuti dura irra waliigaluudha qabna dura nuti irra waliigallee wal cafaynee wal morminee wal bilcheessinee qaceellotti wal qulqulleessinee yes kanatu nu baasa jenneeti qaama barbaannu wajji waliigaltee uumuu danda'uudha qabna lakkii dadhabnee jirraa kanaafi mooraa biraatiin wajji waliigaltee uumne kan jedhu sun ana biratti fudhatamaa miti miiliyoonota Oromoo biratti
miiliyoonota Oromoo biratti illee wanni akkasii sun fudhatamaa ta'e natti mul'atu. Waan isaan jedhan waltajjii isaan irratti dubbatan ifaan ifatti waan agarru ifaan ifatti waan dhageenyu kun immoo Oromoo biratti mooraa Oromoo biratti fudhataman qabu. Karaa naamusa qabuun karaa sirna qabuun yaadaa fi adeemsa kana dura dhaabbachuudha. An akka nam tokkootti miiliyoononni akkasitti yaadan jiraachuu danda'an. Akka nam tokkootti adeemsi kun jilba kaleessa gubate ammallee itti lammeeffachuudhaaf sadaffaa irratti immoo naafataatee akka hin kaane qorqalbiin ta'e akka doomtu Oromummaanuu akka qaceellotti hin calaqqifne Oromiyaanuu qaceellotti akka hin jiraanne aadaan safuun Oromoodhaa akka hin gabbanne gama fuula duraa deemuu hin dandeenye. እንዴ የሚኒልክን ባንዲራ ብቻ ማውለብለብ የኢትዮጵያን ስም ብቻ መዘከር ሁበዳ ከሌሳ ወጎተ ሜቃተሚፍ ኦሮሚያዳ ኦሮሞዳ ጀቻዳ ባኔቲ የሀበሻን የኢትዮጵያን የሚኒልክን ከበሮ ብቻ መደለቅ ለኦሮሞ ህዝብ መብት አይሆንም ጀቻዳ ጀራ ዲቤ ሀበሻዳ ቆፋ ደሁን አላባ ሚኒሊክ ቆፋ ሀፈርሱን waltajjii irratti tolfatanii haasa'uun qofaan wareegama lubbuudhaa kan qeerroonii fi maatiin keenya biyyatti gumaachaadhaa jiru san bakka bu'u. Kun dogoggora seenaadhaati. Waan kanarraa dachaa obboleewwan keenya abboota keenya jechaadhaa jirra. Waan kaleessa jettan arraba kaleessa dubbattan san of keessatti hin cabsinaadha. Safuu Oromoodhaa fi Oromummaadhaa eeggadhaa. As deebi'aa mooraa Oromootti waltajjii Oromoodhaa gabbifnee humna taane alternative power jedhan sanuyyuu Oromoon taateeti jirti. Yoo ufumaa huqqisuudhaa fi qancarsuu barbaanne malee alternative power kan jedhan sanuyyuu qeeroon Oromootu biyya san keessatti taatee jirti. Warraaqsa biyya keessatti qaanqee qabatte kana wareegama dargaggeessi gumaachaadhaa jiru kana eenyuutu isaan gargaare? eenyuutu humna isaanii ta'e? qawwee harkaa qabanii nama biraa barbaaddatanii nama biraa wajjiin wareegamanii bakka isaan wareegamanitti amma wayyaaneen akkana reeqisaadhaa jirti sosso'aadhaa jirti jechoo qofaadhaaf አገር ቤት ያለው ትግል የተቀናጀ አይደለም መሪ የለውም ማል ጀቾዳ ሼም አገር ቤት ያለው ትግል የተቀናጀ አይደለም ካልተቀናጀ ጎሎሌ ኦሮሚያ ሁንደ ከይሰት በዳፍ ገሞጂ ከይሰት ባዲያፍ መጋላ ከይሰት ጉያ ቶኮት ቀሮ ማሊፍ አከስጎቴ ኡመን ኦሮሞዳ ቢፈወሊ ገላቲ ማሊፍ ዲደ ነምኒ ኩማተም ማፊት ወሬገመ yoo qabsoon Oromoodhaa qindoomin hin qabaanne qabsoon Oromoodhaa biyya keessatti nama qabsaa'uuf yoo hin qabaanne we are in a miiliyoona hedduun jiran jechoodha. Oromoonni dargaggeessi biyyaa sabboontonni qabsaawonni biyyaa miiliyoonotaan jiran nama biraatu guddoon barbaadan sabaaf sablammoonni biyya Oromiyaa keessa jiraniyyuu isaan hin gargaarre dhugaa dubbachuudhaaf haa callisanii caldheensi waan gaariidha diinaa wajji dhaabbatanii isaan hin dhooyne dhugaadha. gargaarsa guddaadha sunu hedduminaaf nutuu ni geenya wanni nuti laah goone maali isaan san bira dhaabbachuu dadhabneedha. qabsaawota biyyaa qabsaawaadhaa jiran san dawaa isaanii bituu hanqachuu mana wal'aansaa isaan geessu waan nyaatan isaanii gumaachuu dadhabu kominikeeshina isaanii akka qaceelfatan godhuu dadhabu sagalee isaanii taanee addunyaatti ibsuu dadhabu tokkummaa keenya jabeeffachuu hanqachuu wanni isaan dhaban kana malee mooraa habashaarra dhaabbanneeti አገር ቤት ያለው ትግል መሪ የለውም የተቀናጀ ትግል አይደለም ጀቾን ሰልጲነ ጉዳዳ አን አይ ፊል ኢት አከነም ኦሮሞ tokkotti nadheegama akka waan san irraa beekuu fi hordofaa jirutti akkanam oromoo tokkotti nadheegama kanaaf adeemsi mooraa habashaa keessa dhaabbatanii oromoo irratti qoosan fagoo hin deemu. kanaaf safuu Oromoodhaa cabsa waan ta'eef namoonni fi murnoonni waan kana tarkaanfii akkanaa fudhatan irraa deebi'aadha. achi as deebi'aadha. mooraa Oromoo keessatti tokkummaa Oromoodhaa saffisaan tokko godhu mooraa qabsoo Oromoodhaa gabbisuu irratti eega humna taane abbaan barbaade nuu wajji dhufeeti dantaa isaatiif jecha nuu wajji walii galuu ni danda'a. kun naamusaan
yaada hin taane yaada Oromoodhaaf hin taane kaayoo Oromoodhaaf hin taane dura dhaabbachuudha. Mirga kiyya mirga Oromoodhaati. Hamilee Oromoodhaati kaayyoo Oromoodhaati. Kun diinummaa nama hin taasisu. Kun Habashaa yookiin immoo Amaara jibbuu miti. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran jibbuu miti. Akka waraabessaatti nyaachuu jechoo miti. Dantaan keenya kabajamuudha qabaadha. Dantaan Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaatiin kabajamee dantaa keenya kabajanneeti qaama biraatiin wajji qaama adii fi gurraachaaf daalachas haa ta'u qaamuma fedhee wajjiinuu waliigaltee akkasii dantaa keenya irratti waliigaluu danda'uudha qabnaadha. Dantaa keenya irratti አሁንም አስረግጠን መናገር የምንፈልገው የኦሮሞ ልጆች የቁርጥ ቀን የኦሮሞ ልጆች በዲያስፖራም ሆነ በአገር ቤት ያለው ትግል መሪ ያለው አገር ቤት ያለው ትግል የተቀናጀ ነው። አገር ቤት ያለው ትግል ለነጻነት ለፍትህ ለዲሞክራሲ የምታገሉት ትግል ነው። ለዚህም ነው ትልቅ የሆነ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉት ነደገሰነት ተፈካል። ለዚህም ነው ትልቅ የሆነ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉት። ዶጎጎሪ ጉዳማሊ ወልተጂ ሀበሻ ረዳበኔ አገር ቤት ያለው ትግል የተቀናጀ ትግል አይደለም። መሪ የለውም ማል ጀቾዳ ከነጀቾን ከረናሙሳ ቀቡን ዋን ከነዱራዳበን ከነጀቾን ማል ጀቾን ቀብሶ ኦሮሞ ወረት ዲጋ ኦሮሞ ወረት ቆሱ ጀቾን አኩመ ከሌይሳ ወጋዲ ደሚሸን ዱረ ዶጎጎሬ አረሌ ዶጎጎራዳ ጅረ ጀቾን ቀብሳዋም ያባ ፈዴ ሃተው ሴና ከሌሳት ቆፋዳን ጅራቹን ቀም ሴና ከሌሳ እራ በረኔ ያደታዳ አረማል ጎና ቦርሞ ገረሚቲ ደምነ ጀኔ ላሉ ደንደው ረቀምና ትልማሙ ቀምና ሴና ከሌሳ ደገቹ ቆፋ ሶንታን ዶጎጎረ ከሌሳ ራበረኔ ጀቢነ ከሌሳ ቀበኔ አረማል ጎና ቀጨሎት ሰገንቴፈኔ ከሮርፈኔ ቦርሞ ማልታና ትልማሙ ደደቡን ቀም ቦሩ ማልታና ከንጀሩ ትልማሙ ደደቡን ቀም ከናፍ ሞራን ኦሮሞዳ ገበቹን ኦሮሞ ወልቀበቹን ስርና ወልዴፈቹን ዱዳፍ መካዶ ፊ ቀባቹን ሐሚሌ ኦሮሞት ቀቡን በርባቺሳዳ ወን ጀኑፍ ከናፍ ከሌሳ ሐራር ሰዴ ረቲ ደርገገይስኒ ፊ ቤቴ አዮኒ ፊ አቦኒ ወያ አዳ ኦሮሞዳ ኡፈተኒ የሮ ወሬገመንሰኒ ጥረዴ ቤዱ በዳ ወያ አዳ ኦሮሞዳ አላባ ኦሮሞዳ ቀበተኒ የሮ ወሬገመንሰኒቲ አላባ ሚሊሊኪ ቀበተኒ ቲሚቲ አላባ አርበኞች ግንቦት ሰበኒ ቀበተኒ ቲሚቲ ዱጋ ዱበቹዳፍ kun dhugamu dhugaa miti alaabaa isaanii qabataniitii miti yaada amma oromoon gariin asitti daasporaa kanatti yaaddu san qabataniitii miti kan irratti wareegaman kan biyyoon sun isaan nyaatte kan osoo falmatan osoo harka akkana qabaniyyuu wareegaman alaabaa mililikii tan habashaan nutti leelliftu sanii miti jechuun doomineshina isaanii san nurratti hagooguu barbaadan sanii miti kan irratti wareegaman kun ifaanifatti beekamuudha qabaadha dhiiroo Oromoo kun ifaanifatti beekamuu danda'uudha qaba. Qabsaa'onni keenya, abbootiin keenya, manguddoonni keenya kana hubachuu dadhabaniitii miti. Kun dogoggora guddaadhaa jenna. Warroonni namoonni xixiqqaan nama qabuu hin danda'anii, nama qeequu hin danda'anii, siyaasaan beekanii, seenaan beekan jechuu hin danda'amu. An bara san keessatti yoo waggaa kurnyoota keessa jiraadhe, amma nama toora waggaa 40 keessa jiraachuun ni mala. yeroo bara san ijoollee kan ta'u taate bara san irraa hin baradhu jechuu miti anaa fi namoonni na fakkaatan fakkeenyaaf Oromoon siyaasaan beeytu seenaan beeytu dimokiraasiin beeytu qabsoon beeytu waa takka illee hubattu tokkummaan barbaaddu jechuu qofaadhaan habashaa wajji waltajjii takkarra dhaabbannee isaan leellisuu qofaadhaan qabsoo beeynaaf siyaasaa beeyna jechuun waan jiru natti hin fakkaatu tarii akkitti yaadan jiraachuun ni mala akki biraa lakki mooraan sabaaf sablammoota Itoophiyaadhaa gabbatteeti humna taatee gabbahuudha qabdii alternative power ta'uu danda'uudha qabnaa kan jedhu sadarkaa eeggatee ta'uu danda'uudha qaba dura mooraan teenya gabbachuu danda'uudha qabdiidha mooraan teenya qaceellotti gabbattee waan barbaannu ifaan ifatti walitti himnee kaayoo teenya beeynee sabaaf sablammoonni achi keessa jiran cunqurfamoon keessattu ka doomineeshinii tokkolleen keessa hin jirre jechuudha aadaan kiyya afaan kiyya seenaan kiyya eenyummaan kiyya waliigala safuun ani qabu waliigalatti
oromoodhaan mirkanaawee irratti walii galamee yes mirgi nuti barbaannu kana qaamon mirga kiyyaa falmadhaanis sabaaf sablammoonni biroo kan Itoophiyaatilleen mirga isaaniitiif falmatan gaafii takkaan isin gaafadha. Daa'imni haati irraa duutee fi tan laga dhayxe qixa daa'imni haati irraa duutee fi laga irraa dhayxee boohan qixa naa'imaa dhiiroo daa'imni haati irraa duutee fi haadha hin qabnee fi kana haati irraa laga buute qixa gariin haadha teenyaatu laga nurraa bu'ee je'ee bo'a gariin immoo haadhatu irraa du'eeti bo'a gariin waggaa 400-300 olii yoo xiqqaate jiddugalaan waggaa 104 waggaa 140 dhiifama waggaa 140 mirgi keenya sarbamee eenyummaan keenya sarbamee oromummaan keenya nurraa badee seenaan keenya nurraa badee afaan keenya nurraa badee aadaan qabdu nurraa badee amantaan qabnu nurraa badee walii galatti jiraachuu dadhabne je'eeti falmachaadhaa jira. Namoonni gariin garuu keessattuu waggoota 25 as dabran kana lakkii aangoo dhabne xiqqoo jiraachuu dadhabne michootu xaffaa michootu የተደላደለ ኑሮ ጠፋ ተሰደድን je'eeti kan qabsaawaa jiru jechuudha gariin. Oromoon garuu mirga abbaa biyyummaadhaa mirga eenyummaa isaa mirga qabeenya isaa waggaa 140 oliif sarbamaadhaa jira. Duuba namoonni kunniin qixa boo'uu danda'anii dhiiroo naa hima dhugaadha tumsa uummachuun allaayansii uummachuun waliin falmachuun akkuma jirutti tahee walqixaa miti. Kanaaf sarbamni keenyalleen mirgi keenya kan sarbamellee walqixa akka hin taane beeynee Oromoon qaceellootti walitti himtee yes mirgi keenya akkanatti kabajamuu qaba jettee irratti walii galtee eega walii galteen booda warroota waliin falmachuu dandeenyu wajji koondishinatu jiraachuu qaba. Koondishinni irratti walii falmannu jiraachuu danda'uudha qaba. Osoo koondishinni sun jiraachuu baate har'a silaa wareegamni ilmaan Oromoodhaa Oromiyaa keessatti gumaachaadhaa jiran san keessatti ilmaan Amaaraa, ilmaan Kambaataa, ilmaan Guraageedhaa, ilmaan sabaaf sablammoota biroo akkuma Oromiyaa keessa jiraatan sanitti Oromoo fi ilmaan Oromiyaadhaatiin wajji silaa wareegamuu danda'u qaban ture. Koondishinni tokkoo miti jechuudha. Kanaaf isa kana eeggachuun akkaan gaariidha. Egaa dhaamsa irraaf qabu asumarratti isinii dhaaba. Tarraa maayyiidhaa kan dhaammadhu waan kana dura dhaabbannaa sirnaan dura dhaabbannaa kara sivilaayizdi taheen adeemsinii fi kaayyoon itti deemamu kun sirriidhaa miti. Qabsoo Oromoodhaa miidha jettanii warri itti amantan osoo nama narrabsine osoo ebalu gurraacha achi dhalatee asit dhalatee amantaa akkasii qabaa waan akkanaa hordofaa jettee osoon arrabsine karuma sivilaayizdi taheen dura dhaabbachuu mirga qabda. Keessattuu sooshaal miidiyaa kanarratti walxiqqeessuudhaaf baddaa gammoojjiidhaan wal arrabsuun jiraachuun qabu. Ammallee suuraa walii jijjiiruudhaan suuraa namaa jijjiiruudhaan tokkoffaa namni amantaa qabu uumaa rabbi uume kana jijjiiree beetee akka barbaade godhuun isarratti haraama. Namni islaama taatee yoo jiraatte namoota islaama taatee suuraa namaa kana jijjiirtee akka abbaan hin barbaannetti gootee karaa adda addaatiin propaagandaa adda addaa itti ooftu sun akka amantaa islaamaatti haraama. Akka amantaa kiristaanaatti illee dhoowwa kilkilnaw akka safuu Oromootti illee dhoowwa ceeraa fokku waan sanarraa of qusachuu danda'uudha qabdan kan jedhu dhaamsa kanaan isinii dhaama. Ololli arrabni walxiqqeessuun walqooduun jiraachuu akka hin qabne bifaan wal arrabsuun dheerinaaf gabaabinaan wal arrabsuun saalaan wal arrabsuun amantaadhaan wal arrabsuun rabbi biratti illee dhoowwa. Namoota amantii qabdan yoo kataatan taate mirga keetiif falmachuun mirga kee ka bu'uuraa ka yayyabaa ka rabbi sii kenne waan siif hin taane didachuun mormachuun mirga keeti waan saba keetiif adeemsa qabsootiif hin taane mormachuu fi diduun ummata barsiisuun mirga keeti. Namoonni mormaniin sun illeen itti dhagaamuun qabu akkuma isaan yaadanii waan kana ni goona jedhan namoonni didanis akka jiran miiliyonotaan akka jiran hubachuu danda'uudha qaban. Yoo akkana mormiin akkasii jiraate chaalenjii akkasiisan dhadhamuu qaban. Chaalenjii akkasiisan fudhachuu qaban. Yoo danda'an
akkuma hogganoonni isaanii gariin jechaa jiran jechuudha danda'uu qaban. Mormiin ni jira, chaalenjiin ni jira. I can challenge you. Anuyyuu humna ofii qabuun, neetwoorkii ofii qabuun namoota dhagayanii wajji kaampeen godhee chaalenjiin godhaa. Haga mooraan Oromoodhaa gabbattee walitti dhuftee mooraa Oromoo irratti akka hojjetu kaampeen godhu, tokkummaan Oromoodhaa akka jabaatu godhu, Oromoon konsensasa tokkorra geessee abbaa barbaaddee wajji akka waliigaltee oomtu irratti gargaaru, waan Oromoodhaaf hin taane, waan saba keenyaaf hin taane, waan qabsoo keenyaaf hin taane dinnee didaa jechoo anis mirga qaba, Oromoonis mirga qabdi, kana hubachuu danda'uudha qaban. Warroonni waan akkasii godhanis kana qaceellotti hubachuu qaban. Kana qaceellotti hubachuu qaban. Kana ni mormina ni dinna. Adeemsi sun sirriidhaa miti. Waltajjii Oromoo irratti, Oromoo ijaaruu irratti, Oromoo humneessuu irratti, Oromoo jajjabeessuu irratti, Oromoo wal jaalachiisuu irratti qaamni hojjetu kamuyyuu deeggaramuudha qabaan. Oromoo mooraa Oromoodhaa gabbisuu irratti qaamni Oromoodhaa kan hojjetu kamu dhaabaa wal daangeessuudhaan, baddaa gammoojjiidhaan wal daangeessuun jiraachuun qabu. Tokkummaan mooraa qabsoo Oromoodhaa, tokkummaan saba Oromoodhaa qaceellotti akka jabaatu irratti hojjechuudhaaf deeggaruun gargaaruun nurra jiraachuudha qaba jeetii yaamicha isinii godha. Arrabaan wal xiqqeessuudhaaf arrabaan wal mo'achuun hin danda'amu. Namoota dogoggoranis anis yoo dogoggore na qaceelchuudhaan, kabiraatis ka dogoggore qaceelchuudhaan, karaa maqeer irraa as deebisuun, karaa qaceellatti deebisuun dirqama kiyya, dirqama keeti, dirqama keenya waan ta'eef kanarratti haa jabaannuun isiniin jaa. Jabaadhaa, Rabbi nu haa milkeessu. Ummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira, gaagama guddaa keessa jira. Biyya isaa irratti, ardaa isaa irratti, qabeenya isaa irratti roorroon gara maleedhaa irratti fe'amteeti jirti. Kanaaf immoo bakka jirtanii waan dandeessan godha. Haasawa qofaa ta'uu hin qabnu. Oromoon jabaachuu qabdi. Diinagdeedhaan deeggaruudhaan, yaadaan deeggaruudhaan, isaaniif wabii dhaabbachuudhaan, advokasii irratti hojjechuudhaan, dippiloomaasii isaanii irratti hojjechuudhaan bakka dandeenyu, humna dandeenyu kanarratti tattaafadhaa. Hawaasa keessa jirtan keessatti hawaasa keessan cimsaa. Mooraan Oromoodhaa akka jabaatu godha. Arraba xiqqeeffadhaa. Olola xiqqeeffadhaa. Ankaraan isinii dhaama. Anillee yoo dogoggore na sirreessa. Ka dogoggore ka biraatis yoo arge sirraa waliin sirrooyna, waliin jabaanna jedhee dhaammachaadhaa jira. Kanammoo yoomiyyuu akkan sodaanne, murna kamuun sodaatina. Kan sodaatan Rabbi qofaadha. Namuma fedhayyuun sodaatina. Kan sodaatan Rabbi qofa. Dhiibbatu natti jira. Ebaluun sodaadha. Ebaluun akkas jedhaa hin jedhina. Ammallee ebaluun gammachiisuudhaaf, murna wahii gammachiisuudhaaf naman abaarina. Kanallee hubadha. Jibbaadhaan nama amansiisuu hin dandeessu. Jaalalaan amansiifta. Dhugaa himuudhaan amansiifta. Dhugaa dubbachuun jiraachuu qaba. Yoo dhugaa irraa maqe immoo akka obboleewwan kiyya na qaceelchan abdiin qaba. Dhugaa irratti immoo wal qabuun, wal qaceelchuun, cubburraa, dhararraa waan Oromoo tuqaa, hamilee Oromoo tuqaa. Kanarratti waliin falmachuun jiraachuudha qaba. Tokkummaan Oromoodhaa ni cima. Oromiyaan ni bilisoomti. Qaamota biroo kan bilisummaa barbaadu wajjillee hojjechuudhaaf qophiidha. Feeti Itoophiyaa jaarratte, feeti Oromiyaa kophatti jaarratte sun mirga Oromoodhaati. Anis akka itti ilaalu qaba. Atis akka itti ilaaltu qabda. Oromoon waliigalaan waliigaltee konsensasa irra geettu qabaachuu qabdi. Waan barbaaddu qaceellotti walitti himtee beekuu danda'uu qabdi. Osoo nama biraatti, saba biraatti achi hin gumaachine. Kana hubachuun akkaan gaariidhaan isiniin jedha. Dhaamsi kun yoo isinii tahe suutatti hiriyyoota keessaniin gaha. Arraba tokkoon maletti akka wal amansiiftan maatii keessaniin gaha. Biyya keessaa fi alattillee dhimmi Oromoodhaa, waaltummaan Oromoodhaa, tokkummaan Oromoodhaa falmii akkuma biyya keessatti godhaadhaa jiran kana sodaa tokkoon maletti haqa ofii irratti wareegamaadhaa jiran, haqa ofii irratti akka wareegamnu, wareegaman akka deeggarru, akka jabeessinu kanarratti wal gargaaraan isiniin jedhaa. Dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsa. Fayyaa ta'aa, ulfaadhaa.